Addee Lamaa Jaldeessaa jiraattuu naannoo Dubluk ganda baadiyyaa laaftoo ijoollee 5 qabdi. Warra hongeen harka qullaatti hambise keessaayyuu. Dhiirsi kiyyaallee nadheen 3 qaba. Numani 3 atoo dabaree biyya taate loon 50 durii moonaan bobbaamne. Loon 50 sun amma waatiin tokko nutti nam guutuu hin qabne. Numan 3 nuuma saanuu 3 mana arteennatiin 4 ilmaan teen gara 8 anuti yaa 5 tama saanuti yaa 5 nama ganga kana adonni wata'e lubbuun fulan hin qabdu. Dandeenne haaloo hin qabne wanni waa waaqan nuggale. Ab garbicha Liibanilleen as ganda baadiyyaa laaftoo keessa jiraata. An loo birri qabullee buuyyoo furuska waan kanaan bita baankii baafadheen fite loon kaalleen naan baane narra dhumatani am loon 182 qaba. Lammaleen jiran ree 200 ree 5 jira. Ula 150 ula 7 jira. An akka mata kiyyaatti akkasin namiidhe akka mata kiyyaa qofaaniti akkuma uummataallee tumata laftanaatti ka tokkollee hin qabnetti erguudda. Abbaan warraa ka gandi laaftoo gara 600 jechuudha. Abbaan warraa ka gandi kana gara 600 nam 600 suni nami loon tokkoof 2 qabu nam 20 hin qabu. Godinni Booranaa godina horsiisee bulaa keessumaa horii gaanfaan beekamuudha. Garuu hongeen ganna 3 darban loonii fi horii kaan baay'ee ejjisuurraa kan ka'e daandii gubbaa darbees baadiyyaa horsiisee bulaa keessallee yoo deemtan kan mul'atan horii duraan qe'ee guutanii jiran otoo hin taane muraasa isaanii hongee dandamatanii kan lubbuun hafanidha. Dr. Qaasim Guyyoo waajjira qonnaa kan godina Booranaatti qindeessaa waajjira misooma beelladaati. Rooba shanan in argamiin dhabameen margi dhabame bishaan dhabame du'uu danda'e horii garmilee 3.3 godin kan akka du'uu danda'e horiin gar persentii 46 godin kana du'eetiin jira daataa gamma qabnuun so kuyyoo laalla dhibbaan isaa baay'ee hammaataadha. Godin Booranaatti horii jechuun waan nyaatanii dhugan qofaa miti. Aadaan godin kana gadaan beekamu horii walitti rarraa aadaan hedduun horiidhaan raawwata. Duudhaan godin kanaallee akkasii deemee kabajii namni qabulleen horii kanaan baay'ee walitti rarraa. Akka waliigalaatti yoo laallu ammoo uummati kuniin gaafa horii kana dhabu miidhaan isirgaa salphaa miti. Deemee waan xixiqqoo horiin namirraa duu jenneetiin akka hongeessa salphaa ammaan dura laalloo osoo hin ta'inu namni baay'een horii guutuu hiikatee jira jechuudha. Kana jechuun ammoo waan qabu hundaa dhabe afaan laftanaatiin qollee nami jedhamu baay'ate godin kanatti namni gara 68 horii qaban tootaalii dhabanii warra qollee jedhamanitti makamanii jirani. Maallicha Daalachaas hojjetaa waajjira qabeenya beeladaa aanaa Dubluki bona darbe kanaan horiin manaa baay'ee du'an loon ta'uu dubbata. Parsentii yoo deebinu loon yanuu wafeennu parsentii 20 gaan xiqqaatee aanaan kennu kuni aanaa akka reefu kaase qabeenya beeladaatiin akka godinaatti dure keessatti herregamu. Bona isaan kanaa yoo xiqqaate loon garkum 150 olii qabturre amma loon garkum 20 caalletti aanaa kana keessatti argama. Loon kun 34 figuratiif illee garkum 34 wayita kanatti ragaa qabnuuna kanatti argama. Ikonoomikaalillee bal'inaan miidhamne jirra jechuudha. Aadaa fi safuun hawaasa kanaallee bal'inaan kan irratti hirkatee jiru horii kan waan taateef aadaa isaallee duudhaa hawaasa kan qabullee irratti miidhaa bal'aa geggeessee hidhatan akkasitti yaada. Jiraattonni godina Booranaa gargaarsi jiraatus egeree jiruu keenyaaf yaaddoo qabnaa jedhu. Bakka jiru duraanii keenyatti deebi'uuf fagoo ta'us aadaa buusaa gonofaan kan tokkorra fooyyee qabu horii wal hirpuutti kan jiru ta'us duutii horii guddoo waan ta'eedhaa fi tumsi mootummaa kan jaarmaalee fi namoota kaanis nu barbaachisaa jedhu. Dr. Qaasim Guyyoo qindeessaa waajjira misooma beeladaa Booranaa namoota kanaaf fala dha'aa jirra jedhu. Nam loon dhibbarra du'anii hardhum loon dhibba sii kenna jechuun hin danda'amu. Haa ta'u malee ammoo wanti qowwee bakka buusuuf hin dirqamu waan ta'eef mootummaallee wanti walaasaa jirru karoorii uummata kan deebisne ittiin dhaabnu maalidha jennee akka waliigalaatti sadarkaa godinaatii fi sadarkaa naannoollee peejii tokko taanee waliin socho'aa jirra. Akkaataan uummata kan bakki inni durii jiruutti ittiin deebisnu maalidha waa qooduu fi qofaa miti midhaan isaaf kennuu qofaa miti horii isaaf kennuu qofaa miti zayitii isaaf baasuu qofaa miti isa barsiisuudha. Isaa alatti ammoo nu hafee jirru godin Booranaati. Abbaa warra tokko reeshaan yoo qabaate nam tootaalii qollee ta'ee jiruuf ree lam kennu
loon sadii yoo qabaate loon tokko kennu loon ja'a yoo qabaate loon lama abbootii warraa barbaade nam qollee ta'an tokko tokkoof kennu sadarkaa amma buusaa gonofaatti hojiin baay'een hojjetamee jira. Horiin gara 200,000 olii maalidha uummata kanaaf qoodame walii kennee inni buusee wal gonofee kallattii suniin deemaa jira. Haa ta'uuti malee mootummaaleen ittiin lakkisu namoota dhugumaanii homaa harkaa hin qabne haam qollee jenna kanaa fi propoozaal diiveloop goone dhimmi horii isaaniif deebisanii kennuu dhimmi riistookingii akka deemu abdii qabna. Isaan eegataa jirra. Dr. Qaasim marga oomishanii ol kaa'uu baruunis hojii kaan hojjetaa jiran ta'uu eeranii caalaa uummanni godinichaa horii horsiisuun alatti hojii qonnaa daldalaa fi kan itti akka bobba'uu fi gama gamaan wanta hojjetamu itti fufuullee qaba jedhanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Boorana Dubluqirraa.